لا أما نموني في الأطول على النواق يوان دنقودة الشاب سنداتو جرقودة في موصل راو برقوتي قولنا بالرقم الرسول بايو ساني أنت جندن بأمي أنا لا يبقى تشابراتي قولي تشكلابوس كتك يبا شدو yeroo marasiin gammanaan waaqa kenna toltee hammaatullee hamtuun dubbannu dansaa siin jenna yennaa marasiin gammanaan waaqa kenna toltee hammaatullee hamaan dubbannu dansaa siin jenna baay'ee lakkoofsaan oliinu keessaan dhumu wanni siin jennu يا سنجني ابسنا كبجسي كمنو واقعيو لا فكنت ودنا فكل ابا مناكو وغاشني جيمبي روجتاتوري واجرو بسنا في بنيسو بسنا جدما اترا غد يسدو في عالم ميجن بايتو بري فداني لبوسا بلسو تراني واقعيو غرو اني سيمبا سادوت تي برسيسي كندوتي جتاتوري اكو بجدي واقعيو دوت لاندي iddoo asii eessuun qaba jedhee waaqayyo isa booddee hojii sana gadhiisee hin bahe fedhii maan gadhiisee jechuudha gaafa gadhiisee biyya kana gallu waaqayyo akkaataa adda addaatti nu gargaaraa ture mucaa kana qabadheenii waggaa lama lafa taa'aa ture jechuudha anis hojii qabu abbaan manaa koos hojii qabu garuu mucaa kana guddisaa ture waaqayyo na gargaaree jechuudha haala gurguddaa keessatti na wajjin ture waaqayyo isa kana keessatti dookimentii isaa iddoo adda addaatti kennee koppii kaasisa ture jennaani kana keessatti dookimentii isaa kana mana xonqaayitti geessan waaqayyo lafuma kanatti natti dubbatee karaa paastirii fa'aa jechuudha gaafa dookimentii isaa mana xonqaayitti geessanii nu hin beeknu turre iddoo baay'ee dorgommiif deema garuu argachuu hin dandeenyu jennaan gaafa lafa kana dhufnu waaqayyo nama akkas akkasii sitti hojjetamaa ture dookimentiin kee mana xonqaayii akkas akkasii gale jedhee waaqayyo nutti dubbate jechuudha gaafa kana waaqayyo kana afuura kanatti fufsiisu na cabsa mana keerraa eebba guddaatti si baasa jedhe nama maqaa akkas jedhamuutiin immoo hojii argatta jedhe waaqayyo eenyu jedhama maqichi gaas caalaafaa jedhu nus hin beeknu isaanis hin beekani maqaa nama kanaa jechuudha maal jedhame sitti dubbatame gaafa sana waaqayyo qalee jimaataati qixa sanan ta'aa ture waaqayyo akkaataa inni hojii gadhiisee dhufe hundumaa natti dubbatee karaa nama akkasii immoo hojii argatta haala akkasii si mijeesseeredhe nama dookimentii isaa kana fuudhee koppii godhe hin beeknu nuuni isaanis hin beekanii nus hin beeknu karaa nama akkasii karaa gaas caalaafaa jedhamu hojii argatta jedhe waaqayyo tureera irraanfanneera nuuni akka dookimentii isaaniitti ilaanne yeroo dhiyoo kana waggaa kana keessa jechuudha yeroo dhiyoo bilbilanii gurbaas dookimentii kee iddoo akkasiin galchee silkiidhaan eegisii bilbiluu jedhan torban darbe keessa jechuudha utuu silkiidhaan eeganii bilbilanii fi kottuu interviyuu qabdaa jedhan Addis Ababaatti gaafa deemeedhu isuma amala ga'ee misalaa deedhu kottuu foormii guutii xalaawaa jira hojii argatte taati situ dorgomee argate nama sadii keessaa jedhe waaqayyo ta'eefi namni waame gaas caalaafaa jedhama waaqayyos karaa isaanii nama karaa akkasiitiin hojii argate nama eenyu jedhutu waame hojii kennaaf jedhe waaqayyo jalqaba nama gaas caalaafaa jedhamutu gaas caalama waame remmas isaanuma waame kunoo amma biyyuma kanaa duukamirraa hojjetee hojiitti fufaa jira jechuudha torban lammaffaa hojii isaa eegalee jira kanaaf waaqayyo anaaf mana koof waan guddaa godhee galataan siif dhaabadha mana koo yaadadhu yaa waaqayyo dhiphina kana keessatti nan isinin jedhe maatiin koo dhokseen jira kan hojii gadhiiseeru akkasumatti callumedhe maatiin koo dhoksee mi'a fi ennee deemne jechuudha maatiin kootti himne yookiin waan baay'ee ta'uu danda'u maatiin koo hojii argatee bushooftuutti jijjiiramaa jira malee hojii gadhiisee bini jijjiirraadhaan bushooftuu jira jedhee maatiin koo dhokse maatiin koo marraatti akkan hojii argate sin dhageenye gaafsa naa bilbilan nagaadha waan rakkinni hin jiru waaqayyo fagalatu jedha ture garuu waaqayyo har'a galataan na dhaabe fuula keessanii mucaa kanas waaqayyo yaada waaqayyo si eebbisu saba waaqayyoon jaalatamtan waaqayyo guddaadha waaqayyo danda'aadhaan jedhe dhugaa baatiin kiyyaa ani mucaa waggaa tokkoof ji'a afuriin qabaa mucaa xiqqashuudha paasterittaan fidee kun osaan arganiiru hiriyaan kiyyaas jira guyyaa hojjaa lammaffaa yookaan kibxata dheengaddaa jechuudha
mucaan kun gaafa wiixataa waajjira walii gaafa ni galu armi isaa karaa bitaa kun baqa mataa isaatiin qixxaateera baay'ee iteera keessaa ba'ee isa booda baay'ee tokko rifadhe waan qabadhuuf waan isu walla maaliif itaa akkanas argeen beekan waan ta'e ganama qabadhee gara paastarii dhufe gaafa hojjaa lamaanii sa'aatiin dhufe mucaan kee hin fayyaa ayizoon han jedhamu waan tokko iyyuu sagalee biraa odoon baase qaqqabadhu bakka jirutti itaasa annan kadhadhaa jedhanii isaan naa kadhatanii daqiiqaa lama turre gaafan qaqqabadhu hin jiru laafee baay'ee tokko waan laafee isa booda nama biraatiif kadhachuutti ce'anii abbaa mucaa kee fayyina keessa darbeera mucaan kee fayyeera gara mana kee deeminaan jedhan saatuma isaan ka'ee gara mana koon deeme gaafa roobii gaafa jaalamaanii ka sa'aatii waajiran seenan ammoo sa'aatii 10 seenan halkan jaatti ba'a jaatti gaafa bahee dhufu mucaan koo rafaa jira uffata irraa saaqee gaafa laala niitee sun hundi isaa dhiigee uffanni isaa hunduun dhiiga mul'atu naa isa booda ka'ee waaqayyoon galateeffadhee ganama yeroon hirribaa ka'u madaan isaa hin jiru gogeera guutumaa gootota noormaalitti kan biraa immoo kanan bira darbuun barbaanne tokkotu jira karaa paastarii keenya waaqayyoon natti dubbate guyyaa tokko as dhaabee namoonni gaafas jirtan jirtu iddoo kana taa'eenu dhuga ba'umsa gaafadheen ture karaa daaqonoota charchii waraqaa wayii barreessee tureen dhufe sa'a 10tti waajjira irraa ba'ee yeroo nan as ga'u iddoo hin jiru duuba san dhibbadheen taa'e yennaan sa'aatiin dhabamee dhuga ba'umsi koo itti fufne nan hafee bara 2007 kanan giraajuweet godhanii digirii koo garuu mana barumsatti qabamee hafe dookumentiin koo sababni isaa nagaheen waggaa 3 ittiin kaffalaa ture guutummaa isaa bakka bu'een dhabe naa iddoo kana taa'ee osoo hin jiru waaqayyo natti dubbate namni xalayaa akkana jettee barreeffatte yaa waaqayyo nama kolfaa nama raajii nagoote jettee barreeffattee dhufte yoo fedha kee ta'e harka kee naa agarsiisi jedhan maqaadhaan naa waamu jedheen nan dhiise ammas si argaan jira bifa kee namni waan akkanaa jettee barreeffattee dhufte harka kee naa agarsiisi jedhan naa baheen dhufee iddoo kana dhaabadhee mucaan tokkos dhaabatee jira hiriyaa kiyya akka carraa gurbichi dhaabadhee nama kolfaa yookaan nama raajiin taatu atumtu raajidha jedhanii natti dubbatan baay'een gammadee keessa kootti maaliif dookumentiin koo waggaa 2 fi wayi mana barumsatti hafee birrii 9,800 kanaan ittiin xumure dokumentichi akka bahuuf haaraa iyyata galfattee 18,000 kaffaltee sii ba'a naan jedhan ani immoo qarshii kanan qabu maaliif maatiin jiraachisaa jira bakka waaqayyotti kenneera jedhee nan dhiise isa booda dokumentiin kee akka yoomsii bahuu barbaadanaan jedhan osoo waa'ee dokumentii koo ittiin dubbatin amma akka naa bahuun barbaadanna amma immoo aduun galgalaa jira yoomsiif haa ta'u jedhan jennaan wiixata dhaqeen gaafadhaan jedheen dhaqi dokumentiin kee argameera baheera nam tokko deebisitti deebisu jedhan eesheeree nan dhaqee gaafa wiixataa gaafan achi ga'u gaafannaan iyyata barreeffadhuutii head oofisii 6 kiilootti si arginaadha eesheereen ka sa'aatii iyyata barreeffadhee deebi'uuf gara manaa gaafan galu namtichi gibbii isaa ani ture nagahee koo waggaa 3 guutummaa isaa argee naa bilbile tiraafikiidha namtichaatti kanan eebba koo godhadhee qophii achitti qopheeffadhee gaafa mi'a wal keessa guuru shaanxaa moofaa wayii faana mana isaa galeera bilbilee nagaheen kee ati ittiin barachaa turtee shaanxaa moofaa wayii faana mana koo jira hojja duree isaati kun hojja duree isaati ka sa'aatii naannoo sa'a 7 ruubi naa dhiisi sun barbaanne waaqayyo argitanii fiigicha fiigee isa bira ga'ee baafadhee dhufee mana barumsaa dhaqee argadheen jedheen Doyuun sobdaaja barbaadee naan jedhe ay sobeeti nan abeede ammeessa argattee naa iddoon tureen argadheen jedhe sabooda kirlaansii hoggasuma xumureen poostaraan naa shaganii 6 kiilootti ergan gaafuma isaa gaafa hojjaa lamaan achuma buleen baafadhee dhufeen gara dookumentii koo anamma hundi tokko maqaa abbaa koo sadii du'aa ka'ee nama narra dhufeera nama waa jalaa qabamee jiru amma galgala kanatti baaseera waaqayyo abbaan koo gadhiisu seera kanaaf saba waaqayyoon sirriitti guddaa caalchisaa naa galateeffadhaa hin jedhu
إساياس بقنان تكو أما صدمي سجلت كان ندبت وإفردي إسرائيل رت نفود صدمي سجل يكان أفرطمات عزيمه كان ندبت بقنا إسرائيل يكان جمتشو إسرائيليت الناس كريستوس فولدرا إبتر باف دقدمي سدت جناميت كان الراجم إساياس كان النكا جنا كريستوسين على تجنامي فولدرت جرا يكان وقع إبتر باف دقدمي سدت فولدرا راجي كأن إساياس راجي كأن إسرائيليف يكان مو موتين نجانيف موتين ألفنك أبيس إسرائيل كيست أكلت نما جبتين يكان راجي كان جوا من إساياسي راجة تقول إسرائيليف كأن كيسا نما توكو نما ركواك أيو ألفنواك أيو دوكاجر نما واك أيو مو أفان دوك أفان سادوكا تأي هجي قدا أجتودا إساياسي تشودا كناف إساياسي ديغمو إسرائيل ندبتا ديبتي إجارمو إسرائيل يوكان سيونيس ندبت أبدي إسرائيل دبت بديس إسرائيل ندبت راجين كوني راجي إسرائيلي يوكان مو راجي ور يروشالم يوكان راجي ور يودوتات راجي إنما واك أيو دبت راجي أركواك أيو دبت راجي بلسغنا دواوتون تاني أبدي دواوتون تاني ألفنا دواوتون تاني بديساس راجي دبتون راجن إساكنا يروبرا سنتمون نندا سنبرسيسون نندا راجي جتشون كرا على تشولان يوكان كلتي لتشولان كان دبتو جتشون راجي جتشون إن قدتا إن دربتا ألفنا برقيسا إن بفمتا مكينة بتا منجارتا كنجر دوامت واك أيوة تمنان إن بدا إن دوتا إن أبدا جتشون إزيو هاليلويا نمسس مني أكنشلا هنديكم لفتشن الرجراتم بي وانجل الرجرات بتاعت جلنا ما تبتدي إسرائيل البطل بطل أفرطما تتقروا أرضي إسرائيل وتعبطها سل إسرائيلاويان تشا تنتبوانك ماشي تالي راجل دبتين إسرائيل ماشي كريستوس ماشي دبتين إسرائيل ماشي جتشون كريستوس سل كريستوس يتناقر نبي شنو كريستوس راجل دبتين كريستوس جنا وجا إبطر باب دمي سددت أكالت هاليلويا إني إنجد بردر بسرعة دبتة من راوتها أمين إنجلو سميجو نما جرا كيس وركان أبيني كليس دبتة من راوتها ما يدا سرعة راوتها جنا هاليلويا وجا إبطر على ثاني كنيس نمني داوود كاس نمني توك كان الندرات وجا سدتم يبايته وجا ترباتم يبايته سدتم إلى لقى ألتا إسرائيلي أتاقيون سجتون ألتانيو ونكون ألتشو كريستوس إني قتران إني وقاني بطربتكن ألتجنيا هل أبورين سابه كمامت يسوس جراتانا كما ألتجنيات إني جلق أباسيات إني بوديسيات جو إسان الكون دنديني برقاون دنديني وتوما دني وقت ألوت سجتون لكم سنير هن ألت جدراج مكانسا أمانويل جدامي مالتا هن مقافما مكانسا ما إنو جدامي أمانويل جدامي مقافما إني سبساتي فرمات أكزنا قربقنا أفرطما جد سقلين بوفتا مجا أنا الرجل ورقد دموت سقلين مسرا جوهمون أفنا دبيرا أمين جدني سي أفر بوفتا مجا يلو الرجل أنا الرجل ورقد دموت سقلين مسرا جوهمون أمال ديرا ندبيرا
dibameera eenyutti sagalee misraachoo himuudhaaf warra kam warra gadadaman warra abdii kutatan warra dadhabanitti sagalee misraachoo himuudhaaf maal ta'eera dibameera meen dibameeradha meen dibameeradha mee haleluuyaa baay'isawee namni tun dibamin gadi ba'u hin jiru meen jettani meen dibamta waliin jedha misraachoo himtadha kullachuuyyuu gooftaan yesus ila sagalee misraachoo himuudhaaf na dibeera kan jedhu eenyudha kan akkeedu isaayyaas keessatti eenyudha isaayyaas keessatti gooftaa keenya yesus kiristoos ganaa akka inni dhalatu akka jedhamni kiristoos ofii isaatti yeroo dubbatu maal jedha isinitti fakkaata beektu fayyaa maaliin barbaada abbaa qorichaa yookaan ogeessa qorichaan barbaada dhukkubsataatu maal barbaada ogeessa qorichaa barbaada dhageessanii warri sooressoonni qabeenya barbaadan hiyyeessotatu maal barbaada qabeenya barbaada egaa kiristoos warra gadadamoo isaaniif dibame waa haleluuyaa si keessaa namni dibamaan tokko hin baay'ee ameen jedhika mee namni dibamaan tokko na keessaa hin baa jedhaaka wah waaqayyo irraa waaqa ta'eera namni dibamee namoota baay'eetti gaaffii ta'u hin kaan jedhu warra abdii kutataniif warra karaan harkaa badeef kan agarsiisu si na harkaa fuudhaan siin jedhe nama cina kee dura kan qabee ana jedhika si'edhi timi si'edhi kan dibamee ka'u warra si'edhi abdiin sabaa abdii kan ta'u si'edhi jedha namoonni ajaa'ibsiisuuf dinqisiisuun dibamanii ka'uu naan jedhama. Siin galle yaabbe. Siin galle. Ne sii galeeraadha. Tashawwiteenaan. Gowwoomneerra. Waa tokko sitti bawaannis fira. Yeroo ammaa Waaqayyo gara dabuubii jiraachaa jiru. Kakuun garuu anaaf sirra jira ture. Kakusur warri Awurooppaa nama biraa hin dhumne siif dhufan silaa. Waaqayyo ganama goo'ee keetti mee ture. Salli jechuu kee dadhabuu kee abdii kutachuu kee irraa kan ka'e warra biraaf ta'eera. Waaqayyo waaqarraa wayee keef ka'eera. Mee anaaf sagaleen dhaga'ameera jedha. Eenyu kan tole. Waaqayyo mee ee jedhame. Waan biraa barbaadu nama kutataa isa barbaadu. You want to get supported, yeah? What do you wait for? What do you sit here, Jana? What do you know about the past? What do you know about the surrounding? What do you know about the Almanati? What do you say, somebody Mataka? Jana Fratera. Finance number the bias. Amen. Biasa tu beda dah. Gelar dua kali yo kata. Amen. Ada tu pakaian ni, warna kam, warna thara namanya ormat tidak berbani, betul. Itu tidak berbani warangan, itu tidak berbani acapsani. Lafasani, mana kulumma sani warna jigaman, mana kulumma Abu Garud itu ormat lah sahaja. Weh sangkana betul. Yerusalem yookaan Tsiyooni diigamtee tuullaa posii taate. Gara isaati essee iyyiti gara Waaqayyootti. Saba akkasii kanaaf Waaqayyo karaa Isaayyaas dubbate. Daawit ani lakkoofsa 19 irratti sin erga. Dubartiin tokko Taaddalech jedhamti. Taaddalech. Keevaasaa Pireetibaanii Taaddalech. Kot abaarsan irraa cabsanaan jedhe waaqa. Abaarsi sirraa cabeera waliin jedha. Ani beeku kaartaa wayiin arga. Kaartaa maali?
Kaartaa manaati. Pekadoma Sukavani. Yesus yaadinaan. Please amanaa waaqayyooti baay'ee keessan cufamtanii teessu. Amma maqaa Yesuus biraanu. Abbaa manaa kaartaati. Abbaa manaa kaartaati. Ani beeku waan sammuu kee gararraa ta'etu jira. Eeyyee. Waan si gararraa ta'etu jira. Waan hin gadhiifamnetu jira. Birrii na jalaa qabametu jira. Birrii si jalaa qabame. Amma ani beeku Finfinneedhaa maal qabdu? Manan gurguree acheeyyuu na jalaa qabame. Eessa? Mana Garjiidha. Finfinnee Garjiidha. Birrii 50,000 maalidha baay'isee wayi? Birrii 50,000. Eeyyee. Birrii meeqa? 50,000. Maal ta'e? Na jalaa qabame. Maal inni akkasitti fakkaate? Kuma dhibba ja'a maal? Isaan amma manaan bitee 1,600. Nama tokko keessa jira. Nama gatii namaa sirra jirutu jira. Gatiin namaa nama sirra jiruun arga. Gatii namaa sirra jira. Biyya kana gadhiistee sababii gatii kanaaf gadhiistee baduu barbaaddeetta. Ariifadhu fiigee kottu dafi. Gatii namaa sirra jira. Gatii namaa baay'ee sirra jira. Sababii gatiin namaa sirra jiru biyya kana gadhiistee baduuf taate ta'in baddu siin jedhe Waaqayyo. Dafii kottu gadhiisuun nagaan hin beeku. Dafii kottu gadhiisisaa. Peekatooma kafaanii. Waaqayyo maqaa kee natti himne pireejisuma kabaya boora daf gatii namaa sirra jira gatii namaa sirra jira se kafaana superveni ariifadhu gatii namaa sirra jira dafi ariifadhu fiigu sababii gatii namaa kan badedha namni kun tiiki hepsiiti veeni sopreeti baanya nama jala kee jiru aftaan qabiyya isaa keessa laale hin baddu siin jedhe Waaqayyodha gatii keessarraa kaffalameera har'a Waaqayyo gatii sirraa kaffaleera baduufi Yaa murteerra gaheera garuu filannoo isaa waan hin waan namneef yoo gasiifanii kan gatii ammanatti Definoo. Namichi hundi waan jedhe definoo utuu si ta'e booraan definoo eessa akka dhufu hin beektu baas moobaayilii kee ta'e kaampaaniya I commend it dammaraa ta'uu amma birrii na jedhu akkaawuntii kana eessaa qabdu Akkaawuntii kam? buuka akkaawuntii qabdu Komershaal baankii naan qabu. komershaalii baankii qabdu definoo sa'aatii torbatti dhaqee birrii baafadhu kuma kudha shan gadhiifameera Lame, jedhame. Waaqayyo bara sii fide. Waaqayyo bara sii fide. Tajaajiltoota kana barri isinii dhufeera. Hefaana suupparaatiya. Waaqayyo gatii sirraa baaseera. Hin baddudhe Waaqayyo. Anatu hojii kee hojjetani Waaqayyo. Dhaqati, argitee ol qabi. Gadi siif hadhiifamu? Maqaa abbaa koo saduu eeddoo injifatee ka'e Yesuusiin gadi dhiisiseera. Gadhiifameera jedha. Gadhiifameera jedha. Hekaataan supperveeni. Waaqayyo abbaan koo gadhiisiseera. Kisiidha jirtamoo? Kisiidha. Manni inni gurgure suni kaartaa maqaa kootiin baay'eeyyuu kaartaan qabuyyuu duraanii amma immoo naan gaafadhu namichi gannaa dhiisinaan jedhuun mana qabalee wajjin wal qabatee sida jiruufu kaartaa siin kenninu jedhanii. Amma garuu abbaan koo kaartaan kee gadhiifameera. በምንም አይነት ይሁን ኤሳን አም ገሌ ገዲሰሴ እስልክመ አለነማ በእንደንዳን ኢሰዋት አብለፈኡም ኢየሱስ ይፍንደንዳማ እንደንዳማ ተዳካ ወሪ አለ ሰነተ እንደንዳማ ተዳካ በካቶራ ማሰክባኒ ሱፐርቬን እንደንዳማ ተዳካ አንበ ናኖኬ nama gooftaan qabne naannoo tokko jiraachaa jirtu nama gooftaan qabne tokko narge nama gooftaan qabne nama yeroo hundumaa si barbaadu nama si balleessu barbaadu narge nama jireenya kee balleessu barbaadu ture Waaqayyo abbaan koo nama si balleessu barbaadu siin kennu kana duwwaamin si ajjeesuudhaaf qorichi qophaa'e qoricha nyaattee dhidhuutu qophaa'e si ajjeesuudhaaf Waaqayyo abbaan koo balbala haaraa sitti baneera hedduu ture Waaqayyo
መኮንን ማን ነው? መኮንን የእንትኑ ነው የካርታው ባለቤት ነው። waaqayyo bankoo isa karaa sitti cufe karaatti cufeera. Ameen. Biisin argatu. Ameen. Torban sadan har'a manni kee gadhiifama si irra gaaffatamee nufta lafa kana dhaabbattee dhugaa baata. Sanaayin kiisii kee keessa kana kadhuuti gadi. Jesus Goftaadha jedhaa. Yesuus maalidhattan? Yesuus maalidhattan? Waaqayyo isa jireenya kee irratti hojjete dhaheera. Mee dhaameera jedhaa. Mee dhaameera jedhaa. Hattuu Waaqayyoo dhaheera. Waaqayyo akkas naan saba kana irratti kan hojjete bara dheeraa kan irratti hojjete. Amma galgala kana miilla isaa jala taa'eera. Milla kee jala maal ta'eera? Milla koo jala ta'eera jedha. Milla kee san isa mirgaa ol kaasaa irratti jedha. Paatoo maasuu dabbina. Wanti nuyi amantiin goo hin ta'a waan ta'eef irra jedha. Irra jedha paakaatoo maasuu dabbii beela boora. Firaandis amanda biila boora. Hiyyummaa rakkina gadda boo'icha maqaa Yesuusin dhukkuba maqaa Yesuusin irra jenneerra. Irra jenneerra. Dhukkuba irra jenneerra. Dhukkuba irra jenneerra. Maal keessa dhukkuba? Gadameessa koo keessa itti jira. Dandeessee deemtee baay'ee. Kana lamaa fi bukkee koo lamaan fuuldurallee kuttafaatuumallee qabee jira nyaata na guba. Hafayyitu? Waan bari fidaas kaafii fidaa. Isuma ishee irra teessoo na fidaa. Maakafaaniyaa. Tisawas maqaa Yesuusiin hin fayyita amma. Maal ta'uu qabda siin jedhe manni yaalaa? Opereeshinii ta'uu qabdatanii? Yoomitti sii qaban? Deemeen ture. Achitti immoo yoo laaboraatoorii ilaallamu dhiigni koo sagal. Sagal jechuun maal jechuu? Ani barri 12 ol ta'uu qaba namni tokko opereeshinii ta'uuf. Gadi bu'aadha? 12 ol ta'uu qaba. Ammas kan dhiiga hin qabne manni yaalaa dhiiga hin qabdu kan ittiin jedhantu jira naan jedhe Waaqayyo as keessa. Dhiiga hin qabdu kan siin jedhan dhiiga hin qabdu kan siin jedhan kottariifadhuuti. Dafa dhiiga hin qabdu kan siin jedhan. Bulkoosinitti abaa turan lapheen ni lakkube. Yoom Guyyaa roobii. har'a kaatee dhufte? Har'a kaatee Kaleessa na isee ture amma lakkubaa. amma si dhukkubaa dandeessee deemtu amma deemuu barbaadda? Adeemtu? Hafayyitu? Haleluuyaa! Waaqayyo nan fayyisa naan jedhe. Maqaa abbaa koo isa du'ee du'anjifatee ka'e Yesuus Kiristoos nama Naazreetii. Tireetii soomaa. Kan maanni gadameessa ishee irratti wanta hojjetame jira. Ilmi Waaqayyoo amma cabseera naan jedhe. Wanta irratti hojjetame jira naan jedhe Waaqayyoon koo. Amma garuu bilisa baaseera naan jedhe. Bilisa ba'i. Ta'e adeeme. Ta'e natsaanesh. Ta'e. Waaqayyoo.